ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ برا المو كبرى انا كفتيات يليدو كبرى والقلچا مچاما يرو لما قلچيني تو نيتورك شيتين اللي من الكاجة تيجي نان بربادات في والله ها ورجي بيك تجو أمي أبدي أمس ميدا ولي ونو أنا مسير ميدا ولي ما دي فكنا شوف دروس الكي بجا نيتورك تسمع ونو أرسي سودي ده ولي ati itti dawwalte argattu suni nu dawwalani argalluyi what do you say أنا bilbilichi mabruka duwasa sagal sagaltamii tokko jaatamii lama saddeettamii sagal saddeettamii jaha قوين أنا قوين تاني رأي النور لا السبكة هيك لا إله إلا الله نبي محمد دو واسقال لا إله ما فلت دول تكون دعاء هباتو بسم الله waan dhiisi nutti himi saamaa nutti himi duwwaa sagal wallaahi natti taphatte mube wallaahi billahi kaahuun boo'aala guyyaa sadii laarraan kan waan akkaatatti ta'u abdi jeezana marran eegi rabbii keerra eegi mootii ana gargaarsi koo haafu dhugaa jiru bichaa barii bayi turutti ko ila qabat duwwaa sagal dhugaa jiru bichaa bariiti duwwaa sagal sagaltamii tokko jaatamii lama saddeetamii sagal jaatamii saddeetamii jaha dhumtisa isa namni tasatti dawwalu itti mucaan cufti sittinaatti kenni jettaan mee akkasii biti abdii ila duwwaa sagal sagaltamii tokko jaatamii lama duwwaa saddeettamii sagal saddeettamii jaha in cufti ila rageeffadhu giifti ko mube maannim son daayawara eenyuun akka dubbanne na rageeffadhaa calminaati nuti daa'ima miti baay'ee nuti nama gurguddaadha deemi jimmaa faayiji deemi bees jalaa rageeffadhaa nuti nama gurguddaadha waan akkanaatiin immoo muudii nutti hin qabatina yoo himte lakkoofsa qulqubna garaa nutti himi seeraan gooda rageeffadhu mabruuka abdi rabbirraa bahuunatte ta'u abdi silki imoodhaan galiif rabbirraa bahuunatte imoodhaan galiif rabbi maaliif bilbila cufti ano waliin argineesi abdi ko makkori tokkitti makkori turutti ko okay turutti ko tokkitti makkori ish callumedha ambar sii kakadhe bar ofii kootii fansii dhaqaan siin jedhe barbor birrii kootiin konkolaataa kireeffadhe ishi tokkitti kana bichaa makkori tokkitti makkori kun dhaggeeffadhu natti cufti dhugaan jiru habaramu ani hin gargaarami dhugaan baramnaan aanas si gargaara ofii kootii kunoo natti cufti la abdi obsaan eeginiiti bilbili meesilkii gizee biyyarraa namatti dawwalam gizee asii dawwalanu si namni namarratti qabu obsaan sadarii fi meme namatu dawwala kennu taajattee cufti waan biraa dhiisaa ishi silkii ollaa keetii qabdaa namatti qabdu jira arrabbirraa bahuunatte ta'u abdi hawwaa tokko nam tokko hin beeku rabbiin kun shaahid ishi qoyan tokko imaan yazala imo seefi godhiifiiti sagalee imo seefi godhiiti daba barreessiif imaanina jala jiraatte kottu bilbila obboleessa siinuu kenniifamaa wajjin ati marra barreessiif maare kaasii jeetiin miskiin rabbiin cinqinamee isheen rakkatte cufee bilbile bara Jummaani kaasii bilbila natu namaaf kenneeti ka irraa kaasiin jetteen barreessituu fi koomentiidhaan. See miti isheen ariifachiisaa ture dhimma ariifachiisaatu ture kanaaf barbaanne isin eegashee mube irribana qabaa jira abdii rafuu kanan walla irraftu nan bulaa nasir liiduu kee rafee horobadde
maaliif jedhe ani jala do sababu walla yaamanyal wallahi ini hakki maal goona labalatti video mucaan bilillee fida bilillee gaafa duratti dura fida sababiyaat argitee sababiyaat dubbi wallahi yookiin dhugaasii baasee nama yaadu dura beennaan kanaan duran dalli kun natti mattee jennaan an abdiin naqeesii falaalu jennaan na ditti no bilan taane natti kentee jechuudha tigriffaan naa rabse namichi guyyaa lama faratti tonkoonte akkoota naan jedhenna thank you jedhenna ana mooti cuftu waan akka carraa ta'e abbaa fikiriiti qabu been natti cufaan jirtu ani inuma waan abbaa fikirii irratti maaf hin cufamuutin abdiitti hoomane wallaa bilbilaan jira waa tokko abdii bilbili keenya addaa laatala duwwaa sagaltamii tokko jaatamii lama garaa ta'uu danda'u. lakkoofsa keenyaa isiifa dawwaltu lakkoofsa keenyaa namuma isiniifa dawwaltu nan barreessaa fi anaa wal argachuu dandeenya beektaa niitoorkiin rabbirraa bahuu natta'e ta'u amma isinirraan bahaara malee wal argachuun hin dandeenya isiin immoo ijoollee durbaati ijoollee dhiiratu natti dawwalaa rettee inni isin cufaattu rabbiin koo shaahid annan gargaarinaa dhugaa jiru bichaa baraa immoo kaafti immoo kottu immoo buufadha bakka nama koo wanti na rakkisee hin jiru yoo dhuguma rakkatti jiraatti gargaaruu fani borsaa kooti abdii dhiifama lakkoofsa kee ishiidha ergi isiin mukiyoosii sinneefaa ergitu yoo akkas gootere furmaate abdii ergu keessaa maafan erga inni ergu dhiisibboo abdii koo rabbiif rasu adaraa ilmootti keeti an gargaarsan barbaadu dhugaan koo habo turutti koo adaraa ilmootti keeti naa barreessi keessaan ammuma isiidhaa ergee fi naan ergiif kunoo dhiisaa qoy mubee kunoo qabiif duwwaa sagal laa bilbila keessa irratti hin kennin dhiisa rakkoon qabu tokko qofa hin kenna kenniif keessaan kenniif keessaan eessatti hin kennaaf keessaan kenniif kalas foloo deebisii fi asmaa erga barreessee deebiftu abaddu gifti kunoo jarri immoo naa dawwalanii dhuqoy mubeen kunisi wallahi kana dawwalan jarri immoo nattem sabbotu sirtini mooggaani si barreesse gabbee fudhadhati foloo deebisii foloo godhi yaa barreessu si geessine habibi nuti qabadha bakka warri gastiirraa meemee afit ofiisaati rafitiirraa kaasee naannatti jinaadha yaa saatir jedhee addanyaan koo tokko biyya kana jira imaaniin eessa jirti imaanii kottuu gal riifti koo rabbeedhi imaanii badaan barbaadaara imaanii sila barbaade sagaltamii tokko sitti moo mubee labaa immoodhaan seenaadhaan tikitiki dhiise baatee badde qabakka 89 maariyaa miti faamilatti dawwala kun immoo garuu immoon ofiif dhaqee namatti baanatti fakkaata argadheera immoodhaan hannutti bakka blook na goote wallahi bal yoo gootis jedha qola kee balula halo 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 أشخاص الذين jallu immoon baala kee dawantatti rabbi nuti taphate yoo ana bubee jala tokko immoo ayyee macaashaa taane mubee koo your body is not online jedha innan jedhe mubee koo tokko nuti abshaalaa araadaadha namni muudii nutti hin qabatu jenna dur garuu abbaan barbaade kun nu gurguratee ni kaani
Tokkoffaa bilbilli haaraan akka bilbilameen bilook gochuun hin danda'ama baay'isee. Maaliif akka nu goota gabaatti? Bakka namni itti qabu dhufee qubna garaan nu taasisu. Mata yoo har'aa kaasee wallaahi har'aa kaasee sitti bilbiluu dhiise jechuudha. Yoo tollaan ni jiraatte si waan maddaa. In dawwalta bu'ee dawwaltee iyyuu abdii koo ifa mana koo lubbuu ettalaa garaana laaffifachuudha jettee abdii koo lubbuu adaraalii duukeetii ettalaa dawwaltee. Lakkoofsa diiduu na amma kana booda abootiin dawwalu bonnan doorsiin kanaan lakkoofsa diiduu na argi. Diiduu lakkoofsa kana argisiisi. Bilookiin si godhaan qabi. Lakkoofsa diiduu na argisiisi jedhe. Hin ergu. Isiin dhagaa gurri isii dhaga'ee na arguu dinnaan shigir miira lakkoofsa diiduu adda na argi. Wallaahi. Ana obboleessasi. Nan dhaaddadha. Bilook ilaa ammoo beekoo qubna gara dubbanna warri dhaggeeffatan namni kuma lama dhibba lama dhaggeeffadha. Bilbilli haaraan akka bilbilameeni akka biloo godhu jira seetingiin akkas gootee jirti intalli. Kanaafuu furmaata jiru isinitti majoo yaa biyyaa. Furmaanni jiru. Fida intaluma naa fida. Intaluma naa fida. Intaluma naa fida. Anatti inni inni tuma deemati. Ani maaloo eessan deema irriibarraa ka'ee hin reebu. Obboleessoo utuun viidiyoo sii cufamee kee amma deebi'ennaan fideessee agarsiise. Rabbii jedhaati. Shari Allah. Rabbii jedhaati. Nama maqaa balleessa. Laa ilaaha illallah. Gasti yoo irra galchanii. Imaanidha. Gasti yoo irra galchanii giiftinnaa kennamuu jalqabnaan mana kanatti miti kan gargaaramtu jedhanii ganna darban jennaan kijiba jedheen dura dhaabadhe tokko jedhe. Sana booddee afatte qabbaa kola akkanana. Video kanatti hirtee afatte. Shari Allah. Adaraa Nabi Muhammad. Adaraa maali? Adaraa Rabbi. Deeqaa soddoma naa kennenaan sakandii soddoma kennuu jedheen mana kiyyatti gargaarsi afeera. Akka dhuunfaatti guruppii sabaa fi animiyuutii qaban nurra. Balaa kana hunda kanatti haadha siyya. Olluu gochaa mabruukaa Yoo dhugaa mucaan kun rakkate hin gargaaran. Yoo rakkanne hoo. Duudina rukkubeen sammuun toon gachaa Imaan gadi. Himuu kun argattee taa yoo argatte argatte yoo arganne Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Kan isaa wallaahi laazim nama meeqatti bilbileen dadhabee lakkoofsi isaan jiru garuu lakkoofsa asirratti haasa'uu hin danda'u firumasii keessaanan isinii kennaatti dawwaltanitti naasoftan keessaan mala asirratti mi'uutii godhattee amaanaa rabbii. Abdi imaanii koo akkaawuntii samiilee irratti na ergi kottu lakkoofsuma kenna ergimeesuma na isaan. Wal jana jenaa lakkoofsa walii dhabuun maal jedhama amma? Wallaahi kun seeraa miti. Okay, samiilee irratti na barreessi. La ilaha illallah nasalpadhe kana. Asirratti raaseedhaa itti baadii qalbii qabeetti namni jala jiru jechuudha siluun nama qalbii qabu qabu. Akka asirratti naasofnetti amaana rabbiiti. Maqaa isaanii mina malees marra gaafadhanii dhaggeeffannaa sirqan gammadu. Ati gadi jette ani hin beeku jana kanatti. Sabaaf yaad. Inaas hartaatan. Walaa kana hunda geema na baaftee taaptaabii kiyyarra na baaftee. Himu lakkoofsa isa miiliyoonaa isa akkaawuntii isa miiliyoonaatiin si dubbisi. Jaartii gochuun qabde ana miti jaartii koo onlaayinii cin ana miti himuu gochuun qamaati. Inni dhugaadha sirri taaptaabii keetirraa si deebisee haa ta'u garuu imimmaan isin akka isin godhatu wanti isin deebisee nama darbu bitadaanis miti gaafata. Barbaachisa warra fuula duraati. Maal adda baafachuu ati sitti muyyii didee kaawwaleetu sitti hojii dhiisatanii waa malee miti hinnanii kan duras rakkoo qabaachummatti jarjarri sii jalaa balleessuu mala. Himuu dhufeera. Argattee isaan himuu beeku. Okay, taasise. Naa kennaa naa bilbilicha annan bilbila. Olgalchiini qaala alleenyi naati mucaa. Galchiin jira. Galchiin. Naam keessan jira. Ergitee Yooti qabatee nuu qaba. Bakka ana adda baafadhe sitti dhufe. Aloo, salaamu alaikum. Mube amaanaa sagalee isaa akkas hin baafne rabbiin sodaadhu. Sanamni sagalee gada gaaru naafaan naajjisana mi'uuti qabadhu taa'e.
Eshi warra kaamii. Nuti qabaddu taa'e. An sabboontuun gaaffii gaafadha. Sabboontu Abdi. mabruuka. Abdi. Wayyee. Meemee dawwaliif. Wallaahi ni torkin anaan waliin arganne sagaleen qabaa fi natti dawwalti sagaleen qabaa fi natti dawwalti ilaa ammaa natti dawwalti. Yaa Rabbi laa ilaa. Ilaamee. Rabbi isin akkaan hin godhin nuti nama gurguddaa nama areeda baasee ilmoo bulchaa jiru mabruuka rabbi jedhe akkaan hin godhin. Mabruuka nama zumaraa maqaan. Zumaraadhaan maqaan ati mabruuka eewwamta. Zumaraa kottu rabbi jedhi maa pirankii taane halkan walakkaa. No, ishee maal godhi irratti dawwalaa jiran badhi isaanii. Irratti dawwalama erga ta'e jechuudha qubni isheen barreessa waan ta'eef bilbila kan kennatu namaaf kenne. Abdi. Abeet. Dawwaliif mee moorniingi jedha jettee mee dawwaliif. Turutti koo adraan motti keeti ani gargaarsan barbaadu dhugaa jiru bicha bara. Maali giifti koo kunoo nuti cufamee wala dawwallu. Mee dawwali turutti koo rabbii keeti jedhi jeeza anaan jira bitaan gargaarsi koo haafu bakka garuu dhugaa jiru bicha ummataaf. Laa dhaggeeffadhu nan dawwala. Ilaa. Ish. Naatti cufte. La ilaha illallah nabi Muhammad lallah. Kottume ani siidhuman gaaffii qabu irraa gaafadha qoome kottume. Kottu rabbi jedhi. Foloo godhammoo isaa uummanni keenyas gowwaan. Kottu sabboontu viidiyoo banadhu meel tokko. Wayyee. Banadhu viidiyoo. Miutii goraa warri kan hundi keessan mubaarik musammaa dabalatee banadhu. Qo'isiyaa guddisu. Guddisiin bataam ariif. Okay. Inni dhagahamti sagaleen koo sirriitti. Inni dhagahama. Inni dhagahama. Taa'ime mee nattaase. Bilbila eenyuutuun hin kaasini natti dubbadhu. Anatti dubbadhu hundi keessan taaptaabii godhaa. Inni dhagahamti. Ilaa. Taa'e naanaasa'e. Waan barbaadde qalbiidhaan natti maddanatti rakkoon biraa yoo jiraates kallattii biraatiin wanni si gargaaru yoo jiraates kun immoo dhugummaa isaa adda baafachuu barbaanna. An abdiin tokkoffaa amala koon sitti malaan ija ol ilaalaa qof viidiyoon baradhaa akka ija koo ilaaltuuf. Ilaa ana amala koo keessaa namni tokko na sobeennaan wallahi alchilim. So qubna garaan olitti haasofna asirratti. Inni nuti haasofnu maanni waan kana dhibba yoon adda baafadhe waan barbaade si gochuu nan danda'a. Waan barbaade yoon immoo adda baafatin uummanni kun gara fuulduraatti si namanu boodas mana biraattis mana asliisa ta'u mana koosa ta'u mana Dooktar Abdusiisa ta'u mana eenyu yoo dhamte wanni kun asitti dhugaa ta'uu baannaan in dawwalle cufi kottu naan asai in dhagawan bakka kottu wallaahi yooni Gaaffii tokko ittiin gaafadhaan. Chalo hedim lidia. Mee imo ke hamaatiin imoodhaan dawwaliif mee an gargaarsi haa dhugaan jiru. Sabboontuu koo. Wayyee na dhagaa. Fuwaad Zaakiriin beektaa? Fuwaad Zaakiriin beektaa kana kee? Fuwaad Zaakiriin beektaa. Beektuu? Fuwaad Zaakiriin beektaa. Mamma Zaakir. Kun amma bakkee irra jiran isin haasa'uudhaadhanii. Khalid
አብዲ እርዳታ አቅርብኝ፣ ግን እውነታውን ብቻ ወቅልኝ እና እውነታችን ላይ ኡመተ ከነ ኡመተ ኬኛ ጀርጀሬዋ ሙርቴሱ እንደንደኙ ጀርጀሬዋ ሙርቴሱ እንደንደኙ ኡመተ ኬኛ ኑላላ ዱዳዋታ ጅርተኑ ጀርጀሬ ዋ ሙርቴሱ እንደንደኙ ዱጋ ቀባቱ አካ ሀደቆቲ ገርጋርሲ ኢንታሲፈማፊ ዮሞ ዱጋን ቀባን ህንጎርፈምቲ አለቀ ካንም ጀርጀሬ አንንጃለ ዱጋ ረቢ ከጂባ ባላ እንጂ በከብራው ማራ አብዲ በከብራው ማራ ኮባ ዱጋ ዳንጀሊና ረቢ ዱጋ ከሰበሳ بالبلا قالوا كافتو بالمجانكي سديت ميجا بدل شخص عند ولا هو ما نجلان كافتو جلان كافتو أنا نمدي مكانسي